Kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa fulfinaa bakka jirtan hundatti sinaa ga'u. Fana Media Corporation irraa qophii addaa sa'aatii kanatti gara keessan dhiyaatu qabannee dhiyaanneeti kan jirru. Qophii addaa keenya har'aatiin immoo keessummoota lama of biraa qabna. Barreentoo Gadaa miseensa ABO fi akkasumas Salamoon Tafarraa xiinxalaa siyaasaa keessummoota lama of biraan qaba. Waamicha keenya kabajanii waan asitti nu argamtaniif maqaa daawwattoota Fana Media Corporationiin guddaa galatoomaan jedha. Fayyaa ta'e. Egaa dhimmi irratti haasofnu waggoottan torbaan duratti akka Oromootti gaafileen uummanni Oromoo qabu hiriiraa fi hokkara yookaan immoo biyyi kun tasgabbiidhaan jiraachuu akka hin dandeenye gaafilee jajjaboo uummanni Oromoo kaasaa ture. Kana jechuun immoo gaafiin bal'inni sabichaa wajjin qabu utuu hin deebi'in biyyi kun nagaa argattee itti fufuu waan hin dandeenyeef kan jedhuun Oromoon akka Oromootti sabaaf sablammoonni kanneen biroos gaafii mirgaa, gaafii mirga namoomaa, gaafii dinagdee, gaafilee siyaasaa garaagaraa kaasaa turaniiru. Kunneen maal turanii ijoon isaanii? Jijjiiramaan asitti immoo dhimmoonni kunneen hagam xiyyeeffannaa argatanii deebii argataa jiru kan jedhu irratti egaa kan haasofnu irra deebiidhaan guddaa galatoomaa isiniin jecha gara obbo Barreentoo Gadaattiin dhufa. Keessumaa akka nama miseensa paartii Adda Bilisa Baasaa Uummata Oromoo tureetti gaafileen uummanni Oromoo kaasaa ture isaan jajjaboon maal turan kan jedhume walaa yaadachiisu. Galatoomi egaa gaafiin uummata Oromoo kabara dheerati Oromoo qofas miti akka biyyaattis haasofne gaafiin sabaaf sablammoota Itoophiyaa kabara dheerati. Achi keessaa sabni guddaan gaafa Afrikaa Oromoodha. Sabni guddaan kun immoo aadaansaa, afaansaa, seenaansaa cuucamee akkasuma diinagdeettis walqixa fayyadamuu dhabuunsaa beeki gaafii adda addaa kaaseera. Akaakileen keenya abbootiin keenya irratti qabsaa turanii nus oduma deemu dabareen nu bira ga'ee aariidhaan wanti kun sirrii miti sirraa'uu qabaa jennee waan biyya kana keessa jiru deebisnee sirreessuudhaaf waan kanatti seenne hoggaa waan kanatti seennu warri nu dura jiran akkuma tuukaaftee fi dhugaan lafarra jirus ibsutti rakkoo biyya kana keessa jiru sirreessuudhaaf uummanni biyya kanaa walqixa jiraachaa hin jiru kuun aadaansaa kuun afaansaa kuun dinagdeensaa acuucamee yookaan saamamee yookaan ukkaanfamee jira ka jedhu waan qalbii uummata biyya kanaa hedduu keessa jiruuf Oromoonis yookaan dhalattoonni isaatis immoo gara qabsoo kanaatti seenanii wareegama hedduu kaffalaa turanii egaa achi keessaa anis miseensa Adda Bilisummaa Oromoo gara qabsoo kanatti makamee jijjiiramni dhufnaan gara biyyaatti deebi'ee keessaa tokko. Egaa wanti keessa dabarre wanti Oromoon keessa darbe hedduudha kitaabni hin fixu waan ta'eef amma achi keessa seennee tokkoon tokkoonsaa kaasuu baannus dubbii ijoon garuu walqixxummaa bilisummaa fi diinagdeetti qixxee fayyadamuudha akka biyyaatti jechuudha. So walqixxummaa fi bilisummaan yoo hiikamu waa hedduu of keessaa qaba amma hiikoo sana saadhiifnu garuu uummanni kun qabeenya osoo qabu risoorsii hedduu oduu qabu afaan aadaa boonsaa oduu qabu fakkeenyaaf sirni gadaa isaanii jira sirni ateetee isaa sirni siinqee sirni buusaa gonofaa waa hedduu qaba odoomaan dhabin saba afaan hin qabne aadaa hin qabne eenyummaa hin qabne sadarkaa fakkaatutti cunqurfamaa ture inni kun hunduma keenya oofee gara qabsootti nu naqee jira lakkii wanti itti deemamaa jiru kun sirrii miti ka jedhu keessais alaayis waltaanee immoo jijjiiramni kun dhufee jechuudha waggaa torba dura akkuma tuukaaftee jijjiiramni dhufe jijjiiramni kun guutuudha guutuu miti jijjiiramni dhufe kun Oromoo fayyadeera sabaaf sablammoota biyyaa fayyadeera fayyadeera garuu dimaandiin ilma namaa yookaan fedhiin ilma namaa limitiin qaba kadheen gadda irra jirurra kaleerra fooyyee turre kan kaleerra jirurra har'a fooyyeedha bor iftaanu ka caalu argachuudhaaf namni hin qabsaa qabsoon amma ittaanu immoo maalidha amma irratti kan walii galuu qabnu malee dimaandiin ilma namaa limitii yookaan immoo wannoon qabu dhuman qabu
dhuma waan hin qabnee fi kadheen gaddaatirra kakaleessatirra har'a waa baay'eetu fooyya'e. Fakkeenyaaf ati kan feetee qabsoofte waan ta'e ta'uu danda'a. Ani kanan fedhee qabsaa'e waan ta'e ta'uu danda'a. Because uummanni bakka nun buufne baay'isoo wayi. Nutu uummanni keenya miidhameedhee qabsoo dhaqee miti. Paartiin ta'e wayii ka uummanni Oromoo bar mirga argate jennu osoo waan akkasii argatee ka jedhutu jira. Ka uummanni Oromoo immoo mirga argatee jira jedhu kun guunnanii kaan immoo suuta adeemsa keessa itti guunna ka jedhutu jira. Amma ana hoo fudhatte dhaabolee biyya kana keessa seeran sartifikeetii fudhatanii mircaa boordiraan magaalaa kana keessa jiran yoo fudhatte uummanni Oromoo waan gaafatu keessaa irra jiraasaa argate kanaaf immoo teebilii irratti teenyee waliin akka amma mari'annu kanatti itti guutaa deemnaa warra jedhuudha. So amma isarra jirraa jechuudha. Kana yoo jennu nus dabalatee mootummaa nama biyya bulchus dabalatee uummanni biyya kanaa waan fedhu hunda argatee guutee lafti kun jeennataa jechaa hin jiru. Kan irratti itti guutaa deemna wal dhabuurra gara nagaatiin teenyee mari'annee dubbii fixuuturra gaariidha kan jedhuun itti jirra waan ta'eef ani fooyya'insa hedduutu jira. Waan gaarirra jirra daandii qabanne laal beeki ka darbeerra ka dhufu laaltaa miti daandiin irra jirru kun daandii fageenyaan oofuu jennee olaal daandii fageenyaan oofu walajjeesarraa nu walajjeecharraa nu baasa wal diigumsarraa nu baasa wal miidhurraa nu baasa waan ta'eef. Salamoon mee warraaqsa sana keessatti waggoottan jahaan dura kan dhufan sun rakkooleen sun sirnatti caa bubbulaa kan dhufan hundeeffama biyyattii wajjin wal qabatee tokko tokko duubatti deebisuu dandeenya. Garuu isaan bu'uura warraaqsi waggaa 7 dura ture sun akka dhalatu kan taasisan gaafileen akka sabaatti ture maali kan jedhu dhimma afaan aadaa fi walqixxummaan alatti jiran irratti naa kaasi. Hundumaa ol akka ilaalcha kootti jechuudha. Deebisee seenessa kanattuu keessatti waa'ee ijaarsa biyyaatiin wal qabate waa'ee ijaarsa mootummaatiin wal qabate gaafiin uummata Oromoo gurguddoowwan sadan turan tokkoffaan gaafii dinagdee ture gaafii hawaasummaa ture gaafii siyaasaa ture jechuudha. Gaafii kana immoo deebisuudhaaf yeroo adda addaatti abbootiin keenya dhiiga itti dhangalaasan yeroo lafa caccabsee turani kan akka Taaddasaa Birruu fa'aa kan akka Hayilee Fiidaa fa'aa gaafiin uummata Oromoo kan takkee deemuu qabu waa'ee bilisummaa dhaloota kan barsiisan dhaloota dhalootatti immoo akka qajeelfamuu akka dhufu haalli itti godhame jira jechuudha. Kan haa ta'u malee yeroo adda addaatti qabsoowwan kun haja kiyyoo ta'u yookiin immoo yeroo xalafamu ture jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan 1974 caalaa deemokiraasii argachee turte 1983 akkasuma jechuudha. Yookiin immoo yeroo adda waa'een aangoo qabatte jechuudha. 1987 akka natti fakkaate. Garuu dubbichi naannee sirnaan waan utumamneef dhaabbilee waan utumamneef ijaarsi biyyaa ijaarsi mootummaa dur jallate sun waan isa roobneef manni Oromoo deddeebi'ee balaaf kan saaxilame ni ture jechuudha. Kanaan wal qabate jechuudha. Erga 2010 jechuudha. Sanaan duratti qabsoowwan godhamaa ture. Qabsoon nagaa sun bu'aa buusee dogongorrawwan kanaan dura ture sun jechuudha. Akka irra hin deebine qabsoon uummata Oromoo abboortee akka hin taane keessattuu dhaabbileedhaan akka ijaaramu akka utubamu Oromoon gaafii dinagdee gaafii hawaasummaa gaafii siyaasaa akka qabu deebisee hunda caalaan moottu ideoloojiin Itoophiyaan biyya kooti kan jedhu Itoophiyaanatu ijaare Itoophiyaanatu bu'aa buusaa ture. Kanaaf biyyi koo gara isa walitti ceessuun qaba yaada jedhu itti dabalamaa kan uumee fi deebisee siyaasawwan fiixetti bahe gara giddugaleessaatti akka dhufu siyaasni kun immoo akkuma Oromoon beekamu Oromoon hammataadha. Ani sirna qabadhee ani aangoo qabadhee jedhee osoo hin taane gaafiin sabaa fi sablammoota Itoophiyaa hundi akka deebi'u qabu rakkoowwan kanaan dura ijaarsa biyyaa wajjin wal qabatee ijaarsa mootummaa wajjin wal qabatee uumame sun karaawwan lamaan akka hiikamu tokkoffaa transitional justice dha yookiin immoo ce'umsa haqaatiin inni kan biraa national dialogue biyya kanatti akka furamu saboota fi sablammoota biyyoota kana wajjiniin gahee isaa taphachaa jira jechuudha. Deebisee seenessawwan kanaan dura turan seenessa qeenxee kan jedhu akka jijjiiramu Itoophiyaan akka Itoophiyaatti waan walii ishii ibsu
akka biyyaatti utubuudhaaf akka biyyaatti sarkaa kana ga'uudhaaf sababa sallammii hundi isaa ga'ee isaa akka taphate seenessi waloo akka ijaaramuuf kana gochaa jira jechuudha. Kanaaf hunda caalaa garuu akkuma sirriitti kaasa jechuudha. Gaaffii siyaasaa fudhanne fakkeenyaaf uummanni Oromoo sirna federalizimii keessatti jechuudha. Iddoo isa madaalu gama deeggartiin mootuu hanga kontorbiitii gochuu qabu sadarkaa federaalaatti ikonomik sheerii akka argachuu qabu aadaa isaa dagaagsuu qabu manneen barumsaa isa madaalu akka argachuu qabu buufata fayyaa isa madaalu akka argachuu qabu irratti waan hojjetamaa jiru baay'ee jajjabeessa jechuudha akkuma sila obboleessi koo kaasee jechuudha. So kana egaa jenneen booda hundi kun immoo sirnichi kun akka utumamuu qabu gara fuulduraatti seenaawwan kan dura turre barannee Oromoon tokkummaasaa cimsee ishee amma bu'aa argatan yookiin immoo injifannoo kunuunfachaa sirna cimaa ijaaraa deemuu akka qabu ni ibsa jechuudha. Jijjiiramoota dhufanis hin kaasna rakkoolee kaasaa jirra. Kanaaf riifoormii kana keessatti fakkeenyaaf aadaa siyaasaa keenya jijjiiruu keessatti dinagdee biyya kanaa jijjiiruu keessatti qoodiinsa aangoo sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya kanaa gidduutti ture irratti jijjiiramoota dhufe. Inni tokko isa kadarbe haxaanii balleessanii haaraa ijaaruu sana hambise jijjiiramni waggaa ijaarsa biyyaa irratti kadarbe hunduu dogoggoraadha jedhanii qileetti naqanii haaraa immoo gruuppii mataa ofii ijaarrachuu sana isa balleesse. Baay'een isaanii warruma kanaan dura aangoorra turan. Ilmi namaa sammuusaa yoo jijjiirame waan hojjetus akkasumatti jijjiira kan jedhu irraa ka'amee hundi keenyaa fudhannee dhiifamaan bira darbameera. Akkuma silaatis kaaftee naashinaal diyaaloogii ni jira. Anuu keessatti hirmaadheera akka Oromiyaatti warra ajandaa bocan keessaa tokkodha. So riifoormii sanarratti ajandaa sanarratti maaltu ka'e ajandaa bocuu irratti waa hedduutu ka'e. Wanta asirratti nu tarreessineef finne. Rakkoon biyya kanaa tokko lama sadii jedhamee tarraa'ee ka'ee jira amma akka Oromiyaatti. Innumti kun teebilii irratti dhufuunsaa mataansaa jijjiirama. Adeemsan adadaan hin fooyya'aa deemaa jechuudha. Lammata immoo inni tokko hin jiraa miti ka dhiifamaa fi waajjirri dhiifamaa fi haqa barbaadu inni sun hundaa'ee jira. Rakkoo kanan dura tureef isa sanas seriously dhaabbateedha dhaabbatichi garuu ce'umsa haqaa kan jedhu sun sirriitti irratti deemu irratti gulana hin kaafne jetteetta inni inni haa irratu malee akka ka'umsatti wanna ka'e kanatu jira. Riifoormii biyya kanaa yookaan immoo rakkoo kana dura ture sana hiikanii kabiraa akkan uumamneef haala mijeessuu irratti waajjirri dhaabbatiin hin jiru, wanta irratti dubbatamin hin jiru, wanti immoo hin fooyyeenis hin jiru jedhee amanaan. Kana jedhu cinaadhaan asittis achittis hojiirra oolchuu irratti rakkoon hedduun jiraachuu danda'a isa siifan tarreessa. Siyaasa walqixa qooddachuu kan jedhutu jira. Miti poolitikaa keessatti qoodinsa aangoo jechuudha. Isarratti soo ta'e egaa akkuma haalatiin asittis achittis rakkoo xixiqqaan jiraatus amma Oromoon aangoon amma Oromoon irra jiru kun aangoo gahaa miti yookaan Oromoon aangoo hin qabu gahaa miti jechuun nima danda'aman rakkoo hin qabu. Oromoon aangoo hin qabu namni jedhu yoo jiraate barbaadee waan ta'eef homaa godhuu hin dandeenyu nama akkasiitiin mormuun hin danda'amu. Waan isaa malu guutuutti lakkoofsa isaatii fi haala isaatiin argateeraan hir'ateen gaafii biraati. Qoodiinsa aangootiin wal qabatee fakkeenyaaf akka paartiitti jijjiiramaan dura paartiin Addaa biyya bulchaa ture. Paartileen afur muummee ta'anii gahee murteessummaa gahee waan hundaa kan qooddatan isaan. Sabaaf sablammoonni kanneen biroo immoo deeggaraadhaan turan. Hamaamotuma jettee dhiisuu dandeessa. Ati yaadni kee maali? Anamma wanti inni argu mootummaan amma jiru kun mootummaan Itoophiyaanonni keessatti of arganidha. Asirratti bakka kanatti kun irratee kun itti dabalamuun waan biraati. Dimaandiin ilma namaan dhumu waan ta'eef jechuudha. Kana achi garuu amma akka durii san hamaamota ta'anii deemuun hin jiru. Hundumatu waliin ta'ee waa murteessaa jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu I don't know on detailii seeneen beekanii itti aanaan paartii badhaadhinaa aangoo guddaa fi isa dhumaati. Sadarkaa ministeeratti nama gama baha Itoophiyaatirraa dhufeedha. Bakka amma namni kun dhufan Adamfaaraa fudhachuu dandeenya. Bakka amma namni kun dhufan irraa paartinuu miseensa Addawaawii hin turre. Paartinuu miseensa Addawaawii hin turre.
paartumti isaan irraa dhufaniyyuu hin turre naannoon sunuu hin turre amaamota ture jechuudha. Kan biraas baay'ee kaasuu dandeenya. So akka fakkeenyatti kana kaasuu dandeenya. So fandaamantaalii jijjiirame dinagdee irratti siyaasa irratti hawaasummaa irratti fandaamantaalii jijjiirameera. Qaawwanni xixiqqaan jiru itti deebinee kaasuu dandeenya. Tole aadaa siyaasaa jijjiirurraa asuma teenyee yoo ilaalle ilaalcha lama namni qabu paartii garaagaraa akka Salomoon nuu kaasaa jirutti yaadota garaagaraa keessummeessuun hin danda'ama. Kanaan dura hin dandeenye ture. Kun mataasaa jijjiirama jedhee kaasuu hin danda'an gama kootiin. So wanti dabaltu yoo jiraate jijjiirama dhufe irratti aadaa siyaasaa ijaarsa biyyaa fi dinagdee wajjin wal qabatu irratti. Rakkoon biyya kanaa inni guddaan siyaasa. Rakkina siyaasaa rakkina dinagdee fida, rakkina hawaasummaa fida, rakkina seenaa fida. Kanaaf hundi dursa caalachuudha wanti sirreeffamuu qabu caaseffama siyaasaa sirreessuun baay'ee murteessaadha. Akka sabaatti akka biyyaatti immoo siyaasa irratti waliin galuun baay'ee murteessaa jechuudha. Kana wal qabatee jechuudha kan dura siyaasni ture maal ture yoo jenne exclusive inclusive turre yookiin immoo siyaasa hammataan turre. Fakkeenyaaf heerri biyya kana maal jedha naannoon akka naannootti walii of bushuu akka biyyaatti immoo waliin bushuu jedha. Kana jechuun baay'ina uummataa irratti hundaa'ee bakka bu'insa sadarkaa federaatti ni qabaata jechuudha. Dinagdeen akka naannoo isaatti kontirbiitii hundatee qoodinsa federaalirraa in argata jechuudha. Kanuma salphaatti fudhanne jechuudha. Wanti sirna sana dura ture paradooksii ture. Fakkeenyaaf heerri biyya kana namni kamiyyuu mirga filachuun filatamuu qaba. Garuu adda keessa yoo turre afuriin ala jechuudha. Mirga xaqila ministeera yookiin muummee ministeera ta'uudhaaf filatamuuf mirga hin qabu. Kan filamu sadeen kan gochuudha. Jechuun karaa seera maleessa yookiin immoo seera qabeessa hin taaneen mirgi filuu fi filatamuu dhorkamee jira jechuudha. Kana sila akkuma ka'e amma almost naannoo hunda keessa jechuudha bu'uura seera irratti bu'uura sirna federaalizimiitti hundaa'ee sabni kamiyyuu akka naannoo ofiitti of bushaa akka biyyaatti immoo biyya kana waliin bushaa jechuudha. Fakkeenya waahida abbaa yoo fudhanne daangaa hanga daangaatti kontirbiitii godhee jira miti. Siyaasa irrattis illee akkasuma hirmaachuu qaba jechuudha. Kanaaf kontirbiitii gochuu qaba. Biyyi kun biyya walootti hin ta'e jechuudha. Namni tokko yookiin immoo sabni tokko irraa dhiibama kan deemu yoo ta'e fakkeenyaaf Gambeellan, Affaar, Sumaaleen Itoophiyaa keessatti mirga bushuu kan qabu yoo ta'e mirga filachuu qabu hin ta'e Itoophiyaan biyya kootii miti kan jiru jechuudha. Kun immoo tokkummaa biyya isaa irratti birmadaa biyya isaa irratti rakkoo guddaa uuma jechuudha. Waan qabatamaa ani Itoophiyaa miti sarkaatti jedhamullee deemaa ture. Maaliif anis akka nama tokkotti osoo mirgi filamuun irraa mulqamee biyyi tun biyya kooti jedhee fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kaalchariin sun aadaa sun jijjiiramee jira tokko. Lammaffaa biyya kamuu keessatti jechuudha qoodinsi aangoo kan godhamu tokkoffaa wal waraansi biyya keessatti uumamee negosheeshinii yoo godhame qoodinsa aangoo ni uumama. Fakkeenyaaf Afrikaa maannoo Suudaan kibbaa kan akka Koongoo biyya keessatti wal waraansi uumamee warri wal falman lamaan gidduutti negosheeshinii godhamee siyaasaan qoodinsa siyaasaa aangoo ni godhame jechuudha. Lammaffaa immoo 50+1 paartiin biyya dorgome tokko 50+1 argachuu hin dandeenye coalition government uummata. Fakkeenyaaf Israa'el fudhachuu dandeenya jechuudha. Itoophiyaa keessatti garuu parsantii 90 wayi mo'atee osoo jiru biyyi kun biyya walooti. Itoophiyaan biyya hunda keenyatti. Treendiin kanaan dura ture treendiin wal dhiibuu wal cuucuu sun jijjiiramuu qaba jedhamee paartileewwan siyaasaa dorgomanii sagalee argachuu hin dandeenye. Dorgomanii paarlaamaa galuu hin dandeenye murtoo mootummaan kennu keessatti akka hirmaataniif aangoon kennamee fi biyyi tun biyya waloo waan taateef waliin bushuu qabna jedhamee sarkaatti deemamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Izeema keessaa bakka bu'aan jira. Abiin keessaa sarkaa magaalatti jira, sarkaa intitti jira. Aboo keessaa sarkaa naannootti jira, sarkaa firaatti jira jechuudha. Kanaaf kuni siyaasni kaalchariin siyaasa biyya kanaa totally transform ta'ee jira jechuudha. Inni kun waan salphaa miti. Biyya kam keessattuu uumamni beeku jechuudha.
hunda caalammottuni ilaalchi kuni gochaan qofa osoo hin taane yaadan jijjiiramuu qaba kan jedhu ilaalamee jira. Transform ta'ee jira. Fakkeenyaaf kan dura paartii mormituu jenna. Amma garuu paartii dorgomaa jenna. Paartii dorgomaa fi paartii mormituu jechumti isaatu hammataa miti jechuudha. Fakkeenyaaf paartii morkataa jenne namni hojii hojjetu waliin morkaa, barumsa yoo baratu waliin morkaa. Kanaaf paartii morkattotaa kan yoo jennu ilaalchi ijji ittiin paartiilee siyaasaa ilaallu dogongora waan qabuuf sirreeffamuu qaba. Kanaaf kan keessatti immoo compete with cooperation yaanni jedhamu biyya keessatti develop ta'uu qaba. Yaanni jedhamu sun kun ifaan ifatte jechuudha. Gochaan waan itti mirkaneef gama siyaasaatiin wanti dhufe waa salphaa miti jennee kaasuu ni danda'ama. Tole. Egaa jijjiiramoonni kun dhufaniiru jennee kaasaa jirra. Garuu ammas akkuma rakkoon biyya kanaa waggoota 7 qofa keessan dhufne gaafii baroota dheeraa jijjiirama kanaaf sababa ta'an yeroo gabaabaa keessatti hin furamu jedhamee hin yaadamuuti. Jijjiiramoota dhufan kana asittis achittis danquun akka itti fufne taasisuun ammas aadaan siyaasaa jijjiiramuu dhabuurraan karaa hidhannootiin deebisuudhaaf socho'uun bakka bakkatti rakkoolee nageenyaa biyyattiitti arginuufis sababa ta'ee itti fufee ni mul'ataati. Kun maalirraa kan maddee? Dabalataan ammoo jijjiiraman kanarratti maaltu xiyyeeffannaa argachuu qaba waan jedhu akkasuma. Dhugaadha amma gama tokkoon jijjiiramni dhufee uummanni mirga isaa kan aadaa kan afaaniyaa jennu seenaa or bakka sadiitti qoonnee ka siyaasaa ka dinagdee fi kan hawaasummaa isaa furamee jira. Wanti irratti immoo suuta suutaan itti deemamaa jenna. Gama biraatiin immoo uummanni sirumaa'uu bilisummaan arganne natu bilisa isa baasa jedhee ka qabsaa'utu jira. Bakka lama sadiitti kana argaa jirra. Fakkeenyi tokko naannoo Tigraay dubbiin isaanii xiqqoo adda ta'usi. Inni biraa inni negotiationiidhaan dhumee jira. Naannoo Oromiyaa keessas warri hidhatanii socho'an jiru. Naannoo Amaaraa keessas ifatti argaa jirra warra haala sanaan socho'u jechuudha. Amma rakkoo guddaan eessa jira? Rakkoo lamatu jira biyya kana keessa. Rakkoon lamaan kun maal inni dhugaadhaan itti fakkaatee kan uummanni kiyya miidhamee jira jedhee holola deemaa jiruun waan kanatti seenee jira. Kan ta'e jedhee immoo ajandaa biyya biraa baatee biyyi kun oolois rakkoo keessaa akka hin baane kiyoosii keessaa akka turtu. Duratti waa'ee liga waa'ee Abbaay waa'ee maali marii biraa keessatti kaafnee jirra miti. Innumti illee akka success hin taane biyyi kun akka misoomne amma waa'ee laga Abbaay qofa odoo hin taane hidha Abbaay qofa odoo hin taane resoursiin biyyi kun qabdu keessaa tokko gaazidha. Gaaziin bara dhufu kana bara 2018 kanatti hojiirra ooluu akka danda'u ibsa xiqqoo tokko kennee jira Prime Ministeriin biyya kanaa. Looreetiin nageenyaa Dr. Abiy Ahmed jechuudha. Kunillee dubbii guddaa qaba. Maaliif dubbii guddaa qaba? Itoophiyaan horii argatti yookaan kaaransii biyya alaa argatti, sharafa biyya alaa argatti, isa saanaan guddataa deemti. Yoo guddatte immoo ittuu bishaan kanas hidhaa deemti, ittuu guddatti, ittuu humna jabaa argatti jedhanii warri sodaatan jiru. Isaan kun warri ergemmoo jira kan olois rakkoon akka biyya kanaa hin banne warri barbaadan. Amma isa osoo hin beekin itti seene kana miidiyaan akka keessanii abbootiin gadaa abbootiin amantii namoonni bebbeekamoon akka sirreessan itti deemamaa jira. Mootummaanis taa'ee waliin negotiate godhuudhaaf hojjetaa jira. Day and night nageenya marrajaa adda addaa yookaan information adda addaa qabna. Isa ta'ee immoo biyya balleessuudhaaf deemu immoo humnis barbaachisaadha. Maaliif kaan humnaan sirreessuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Ta'ee ajandaa biyya biraa baatee biyya kana diiguudhaaf tokkummaa biyya kanaa diiguudhaaf ka deemu sana immoo humnaanis sirreessuun barbaachisaa. Olaantummaa seeraa kabachiisuu jechuu kiyya. So mootummaan akka mootummaatti immoo maal godhuu qaba? Akka namni emotionally rakkoo adda addaa keessan seenneef tokko bulchiinsa gaariin sirriitti hanga goda ga'utti diriiruu danda'uu qaba. Namni waan xixiqqootti dallanee hidhataatti makamuu hin qabu yookaan hidhataa ta'uu hin qabu. Bulchiinsi gaariin baay'ee barbaachisaadha. Ammallee qoodinsi ikonomii yookaan dinagdee akka barbaadamutti deemaa hin jiru. Kana waan jedhu fakkeenyaaf revolving fundii fa'i jira dargaggeessa akkatti hojii argatee horii adda addaa argatee liqii argatee too
hojii hojjetee jireenya isaa fooyyeffatu. Namni hojiidhaan ala ta'ee taa'u salphaatti nama biraatiin harkifamee balaa keessa seenee biyyas balaa keessa seensisa. Dargaggoon akka hojii argatuuf, hojiin akka uumamuuf investmentii irratti mootummaan investiin godhu beeki. Investmentiidhaaf haala mijeessa. So mootummaan haala mijeessee investariin biyya alaa akka dhufu warra immoo nageenya booressan kana kan karaa nagaatiin galu, karaa nagaatiin seeran, karaa immoo nagaan barbaanne immoo seera kabachiisuun barbaachisaadha. Investmentiin turistii floon isaa hin guddataa. Kanaan ala dhaabolee siyaasaa biyya kana keessa jira. Hunda waliin taa'ee mootummaan marii gaggabaabaa godhuu qaba. Negotiationii miti beeki. Marii how to solve. Akkamitti rakkoon kun furamaa. Isa achittis asittis dallanee waanuma xixiqqoodhaan qawwee qabatee ibiddatti fiigu. Akkamitti irraa barnoota fudhachuu danda'a mootummaan. Paartileen hundi rakkoo qaban jechuu baannus paartileen tokko tokko warra hidhate wajjiniinis ta'anii warra nagaa asittis nagaa fakkaatanii kataa'an jiru. It's clear. Warra kunis akka karaatti deebi'u. Warra isaan ordofus akka karaatti deebisaniif mootummaan waliin taa'ee haasaa godhuun barbaachisaa. Yeroo yerootti oduun nuffin keessumaa riifoormii keessa isaanitti mootummaa mataa keessa taa'anii kan iddoo lama ejjetan jiraachuu danda'u. Yeroo hunda ka'a waan ta'eef wanni akkasii wanni akkanaa yoo fooyyee fi qoodinsi ikoonomii kan sooshaal yookaan immoo hawaasummaa kan dinagdee yoo jiraate kan siyaasatis yoo sirraa deeme baay'een isaa sirraa jira dhugaa dubbachuudhaaf moor immoo rakkoon furamaa deemaa kan jedhuun yaada qaba. Ati amma marii keenya irratti akka miseensa paartii siyaasaa tokkotti hirmaachaa jirta waan ta'eef keessumaa mootummaan yeroo garagaraatti waamichi taasisu jira. Kana fudhatanii kan galaa jiran jiru. Abbootiin gadaa, abbootiin amantaas kan dhufan jiru. Paartilee siyaasaa fakkeenyaaf akka paartii bakka buuteetti yookaan keessa jirtutti maaltu irraa eegama? Nageenya isaa ta'u jijjiirama dhufe kana jechuun akka inni lafa qabatu gochuun akka faanan godhanne kan barbaadan jiru. Kanaaf mootummaan carraaqqii taasisaa jiru. Marii biyyaalessaatiin akka ajandaan gara waltajjiitti dhufu carraaqqiin taasifamaa jiru jira. Paartilee irraa maaltu eegama? Yaa paartilee irraa baay'isooyi mootummaa beeki ati paartii sana keessa ta'uu baattus filachuu baattus mootummaan biyya bulchu tokko mootummaa keeti yaalattee jibbitees. So tokko numa waliinuu marii haa godhuudha amma wanni nani calqabarra kaasee numa waliinis dhaabilee waliinis biraa waliinis marii haa godhuudha. Dhaabileen siyaasaa immoo an dhugaa dubbachuudhaaf iddoo lama ejjechuurraa of haa qusatan. Amma rakkoon tokko kan mul'atu maalinni violences warri barbaadan jiru injiraamii girgirriidhaan yookaan immoo maal jedhama jeequmsaan mootummaa jijjiiruu warri barbaadan kan fedhiin akkanaa kun keessaa qulqullaa'ee hin dhumin ni jiru hin beekna wal beeknaa bara inni sun dhaabbachuu qaba. Karaa nagaatiin jecha miila biraatiin immoo iddoo biraa warra jiran gargaaruunis sirrii miti. Dhaaboleen waan akkasii keessa jiran dhaabbachuu qabu. Yoo dhaqee mootummaan ati bar warra rakkoo qabu wajjin yookaan warra hidhatee mootummaa waraana wajjin jirte jedhee nama tokko qabu nama nagaa qabeessi jiru paarlaamaa keessaa baluu hidhee maalii keessaa baluu hidhee achi akkasii miti. Ati qulqulluu taatee yoo dhaabbatte yoo mormitellee sirraa bareeda namnillee si deeggara. Biyya keetiifillee har'allee yoo kabaja dhabde boru kabaja argatta. So waan hunda mootummaatti harka qabu osoo hin taane akka dhaabattisuuf garagallee calqabarra sii kaaseen ture yaadonnoo maalirratti akka ta'e hin beeku ani namni mootummaa keessa jiru miseensi dhaaba amma biyya mootummaa amma biyya bulchu kana keessa jiru namuma biyya kanaati ummatuma biyya kanaati yoo nu rakkoo qabaanne mootummichis rakkoo qabaata yoo nu qulqulloofne mootummichis qulqullaa deema. Ofii keenyaaf of qulqulluu fakkeessinee mootummuma qofarratti harka qabnee isuma abaaraa oolloo ta'e humtuu wanni fooyya'u hin jiru. Sirba miila tokkoo ta'a. Sirba miila tokkoo akka hin taane nus waan dandeenyu goone barkun waan maayilii agasii yookaan immoo kiiloomeetirii aganaa sitti deeme mootummaati immoo kootu gara teebileetti. Amma namoonni tokko waa'ee negotiationii yookaan immoo waliin mari'atanii dubbii fixuu namoota yookaan immoo dhaabolee qawwee qabatanii bosona jiranii naa kaasanii mootummaan maaliif garaa bal'atee akkasin goone mootummaan maa garaa bal'atee akkasin goone maan mari'annee jedha. Okay garaa bal'atee mari'ata. Garaa bal'inni kun haga eessa ga'utti yoo jettee gaafatte deebii siin kennan. Warra immoo hidhatee socho'uun isinis sochii keessan dhaabaa hin jedhan namoonni baay'een. Asiin
nagaa barbaanna siin jedhu asiin immoo warra hidhatee deemu deeggaru biyya kam keessattuu eessa dhaqe biyya dimokiraataa ta'u biyya diktaatara abbaa fe'aa ta'u inni hidhatee bosona jiru jira taanaan inni mootummaa irratti lola kaase jira taanaan biyyi nagaan argatu. Dimokiraasiinis gaafachuun yakka. Dimokiraasii gaafachuun yakka. Ikonomii gaafachuun yookaan immoo guddina gaafachuunis yakka. Because hidhatee akkamitti karaa kamiin socho'a investariin karaa kamiin socho'a turistii mootummaan akkamitti waa'ee diinagdee haa yaadu. Asiin lol irratti baname amma naannoo Amaaratti maaltu ta'aa jira. Oromiyaa keessatti maaltu ta'aa ture. Wanni baay'een fooyya'aa dhufus rakkoon kun akka furamuun warra hidhatee furamuuf akka warra hidhatee deemus lakkii dhaabaa jirana jechuun akkaan barbaachisaadha. Of laaluu qabna nullee akka dhaabatti dhaaboleen biyya kana keessa jirru siin jechuufan. Tole galatoomii lamuun gara goolabaatti fidaati kan jirruuti. Egaa jijjiiramoonni dhufaniiru har'as immoo rakkooleen garaagaraa jiru jedhamaati kan jiruuti. Rakkoolee kana furuu keessatti eenyurraa maaltu eegama? Keessumaa nageenyaan haa ta'u hanqinaaleen amma jiru jiran kun xiqqaachaa jijjiiramoonni argaman immoo akka itti fufan gochuu keessatti lammiileenis qaamoleen qooda fudhattootaas maaltu irraa eegama? Hunda caalaa jijjiiramni kun maal fidee dhufe akkamitti dhufe gabarreen booda immoo akkamitti eeguu qabna akkamitti mirkeessuu qaban jedhu ilaaluun baay'ee murteessaa jechuudha. Hunda caalaa garuu amma rakkoon kutaalee biyyattii keessatti adda addaatti mul'atu ni jira. Rakkoowwan kana bu'uura isaa maa'inni kan jedhu baay'ee ilaaluun murteessaadha. Fakkeenyaaf mootummaan pilaatfoormii kaa'ee jira. Rakkoo siyaasaa, rakkoon hawaasummaa, rakkoon dinagdee miti Oromoo kutaalee biyyattii jiran hawaasni kam hundisaa pilaatfoormii kaameeratti hundaa'ee gaafisaa karaa nagaatiin akka mirkaneeffamuu danda'u ibsaa ture jechuudha. Rakkoon kun immoo rakkoon kamiyyuu jechuudha kan furamuu danda'u waraana osoo hin taane karaa nagaatiin kan mariitiin jechuudha. Waraanni maal dhumaa rakkoo baay'isuun ala rakkoo furuu hin danda'u jechuudha. Gaafii deebisuun ala gaafii baay'isuudhaatti hiika biraan qabu. Kanaaf kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Hunda caalaa garuu akka Oromootti injifannoon kun maal fidee dhufe injifannoo kana immoo akka tikfachuu qabne jennee isarratti fokkasii goonuun baay'ee murteessaadha. Kutaalee biyyattii keessatti maaltu deema? Fakkeenyaaf naannoo Amaaraa fudhanne gaangistariin yeroo adda addaatti manneen barumsaa kan guban jiru, manneen yaalaa kan guban jiru, hooggantoota mootummaa kan ajjeesan jiru, Oromiyaa keessas akkasuma jechuudha. Guyyaa guyyaa fooyya'aa dhufullee. Kanaaf ergami jara kana maa'inni kaayyoon isaanii maa'inni warri immoottu isaan kana wajjin dibbee rukutaa oolu kun immoottu kaayyoon isaanii maa'inni inni ilaaluun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaaf gama kanaan keessattuu rakkoon biyya kanaa dheeraadha. Isaan wal qabatee immoottu fedhii adda addaa jira. Fedhiiwwan kana immoottu humnaan mirkaneessuuf kan jira. Olaantummaa murna tokko kan siyaasa irratti dinagdeetti qabatu san amma tikfachuudhaaf deebisee qabachuudhaaf kan hojjetaa jiru jira jechuudha. Isarra darbee immoo biyya biraatiif ergamaa kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma salphaatti fudhanne Shanee fi Faannoon ergamtuu Wayyaaneetiin fudhachuu dandeenya baay'ee. Wayyaaneen immoo ergamtuu Shaabiyaa taateerti. Shaabiyaan immoo ergamtuu Ijipti taate jechuudha. Kanaaf amma kan hayyoonni kan jedhamee kan waan eenyu wajjin dibbee rukutaa jiru fedhii fi dantaa eenyu mirkaneessuudhaaf dibbee rukutaa jiran ilaaluun immoo murteessaadha. Kanaaf Shaneen kutaalee Oromiyaa adda addaatti manneen barumsaa gubaa akka turte ni beekama. Manneen yaalaa akka gubaa turte ni beekama. Ambulaansii gubaa akka turte ni beekama. Kun immoo namoonni dogongoraa keessatti hirmaatan jira jechuudha. Isaan kana wal qabatee hubannoon erga godhameen booda hubannoon kennameen booda dogongoraan itti makamuu isaanii ifaan ifatti cunqursaan sabarratti uumame. Gochi sukkaneessa uummatarratti uumame sun amananii kan kumaataman lakkaaman galanii galuu qofaa micha osoo hin taane jechuudha. Mootummaan deebisee ijaaree qoodinsa aangotillee kennee achi keessa taa'anii akka qabsa'an gaafiiwwan Oromoowwan bosonatti fudhatee deeman sun bosona keessaa bahee Finfinnee taa'anii akka mari'atan aangoon itti kennamee fi paarsibeeta godhaniif wanti godhamee jira jechuudha. Kanaan alatti garuu fakkeenyaaf diizaayinii rood maappii cunqursaa uummata Oromootiif irratti kan maappii hojjete wajjiniin taa'anii mari'achuun taa'anii
gaafii uummata Oromoo bosonatti deebisuudhaaf qabsaa'uun anaaf gama kootiin qaanii guddaa jedhee fudhadha jechuudha. Hunda caala jechuudha biyyi kun biyya walooti. Gaafiiwwan mariidhaaf hin dhiyaanne jiru jechuudha. Innis tokkuma beekana waan ta'eef isa kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf waliin hojjechuun, wal dhaggeeffachuun, wal utubuun rakkoo keenya kan dur ture immoo gama araaraatiin, gama mariitiin furuun baay'ee murteessaa jedhee yaada. Kana wajjin salphumatti rakkoowwan xixiqqoo mul'atan keessaa ba'uun ni danda'ama yaada. Ayyee xumurreerra guddaan sin galateeffadha. Egaa keessummoonni keenya obbo Barreentoo Gadaa miseensa ABO akkasumas immoo obbo Salamuun Tafarraa xiinxalaa siyaasaa jijjiiramoota akka biyyaatti jiranii fi rakkoolee bakkaa bakkatti kaan sirreessuuf eenyurraa maaltu eegama kan jedhu irratti marii bal'aa taasisneef sa'aatii keessan aarsaa gootanii asitti waan argamtaniif maqaa daawwattoota televezyiinii Fanaatiin ulfaadhaan jedha. Fayyaa ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya waggoottan torbaan duratti jijjiirama akka biyyaatti dhufeef sababni ijoon maal ture? Keessumaa akka uummata Oromootti gaafileen uummata Oromoo maal turan? Jijjiiramchaan ammoo jijjiiramoonni qabatamatti mul'atan maal fa'aadha? Kanatti fufsiisuudhaaf ammoo eenyurraa maaltu eegama kan jedhu irratti qophii addaa keenya irraatiin keessummoota keenya miseensa adda bilisa baasaa uummata Oromoo obbo Barreentoo Gadaa fi akkasuma xiinxalaa siyaasaa Salamuun Tafarraa wajjin turtiin taasisne kana fakkaata ture. Qophicha gara keessanitti dhiyeessuun muluu Akshumeen ture. Nu daawwachaa waan waliin turtaniif guddaan sin galateeffadha. Yeroo gaarii.